kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeen giddugala barnootaa fi leenjii ispoortii Raas Haayiloo dorgommiiwwan idil addunyaa keessummeessuu akka danda'utti haaromsuunii fi bu'uuraalee misoomaa dabalataa guutuun tajaajilaaf akka oolu taasisuu ibsaniiru. Giddugalichi kanaan dura tajaajila eegalus rakkoo teeknikaa mudateen tajaajilli isaa addaan citee turuu yaadachiisuun rakkoon teeknikaa kun akka furamuuf xiyyeeffannoo addaa kennuu fi bu'uuraalee misoomaa sadarkaa idil addunyaa guutan dabalataan akka hammataman taasisuun tajaajila isaa irra deebiin akka eegalu taasisu kantiibaan Adaanech ibsaniiru. ራስ ኃይሉ የኦሎምፒክ ስታንዳርድ መዋኛ ገንዳ ነው። የስልጠና ማዕከልም አለው። giddugala barnootaa fi leenjii ispoortii Raas Haayiluu bu'uuraalee misoomaa sadarkaa idil addunyaa kan guuttatedha. Kanaan dura hojjennee eebbisiifnee turre. Rakkoo teeknikaa mudateen irra deebiin wantoonni hir'atan guutamanii dorgommii idil addunyaa keessummeessuu akka danda'utti hojjechuun guyyaa har'aa irra deebiin eebbisiisuun tajaajilaaf banaa taasifne. Ijaarsi kun dhaloota qaamaanis ta'e sammuudhaan gahome ijaaruuf galma qabame keessaa tokko ta'uu kan ibsan kantiibaan Adaanech magaalattiitti iddoowwan shaakala ispoortii akkanaa babal'isuun ijoollee fi dargaggoonni leenjii gahaa akka argataniif hojjetamaa jira jedhaniiru. የስፖርት መሰረተ ልማቶች ካሉ ሁሉ ጊዜ ውድድር አለ። ሁሉ ጊዜ ለአሸናፊነት ደግሞ ራሳችንን ዝግጁ እናደርጋለን። bu'uuraalee misooma ispoortii yoo jiraatan yeroo hunda dorgommiin jira. Dorgommii yoo jiraate immoo yeroo hunda mo'achuuf of qopheessina jechuudha. Dhaloota gahome horachuuf kun carraa guddaadha. Carraa kanattis fayyadamuun carraa argame kanaa fi fedhii mo'achuuf qabnu walitti fiduun kun taanaan maqaa biyya keenyaa ol kaasuu wanti nu dhowwu hin jiru. Aadde Adaanech itti dabaluun giddugalli barnootaa fi leenjii ispoortii Raas Haayiloo bu'uuraalee misoomaa sadarkaa idil addunyaa guutan bakka daakii bishaanii yookaan swimming pools sadarkaa olompikii idil addunyaa eeggate giddugala jiminaaziyeemii yookaan multi purpose gym iddoowwan dorgommii kubbaa kaachoo yookaan basketball kubbaa harkaa yookaan handball bunyaa fi martial artii kan qabudha. Giddugala miidiyaa dirree teenisii fi kubbaa miilaa kaafteeriyaa suuqota bakka boqonnaa yookaan paarkii fi bakka dhaabbii konkolaataa kan of keessatti qabate ta'us ibsaniiru. ለከተማችን ብቻ አይደለም ከከተማችን አልፎ ለሀገራችን ትልቅ በስራት ነው። giddugala kun magaalaa keenya qofaaf osoo hin taane biyya keenyaaf faayidaa olaanaa kan qabudha. Damee daakii bishaaniitiinis biyyi keenya beekamtu ta'uu akka dandeessu kan mul'isudha. Dandeettiin garaagaraa osoo jiru dhokatee akka hin hafneef kan gargaarudha. Kana qofaas osoo hin taane dorgommiiwwan idil addunyaa gara biyya keenyaatti akka dhufaniif sababa kan ta'udha. Dhaloota qaamaa fi sammuun badhaadhe biyya dhaalu ijaaruuf mul'ata qabnuun magaalota keenya keessatti iddoowwan ispoortii fi giddugala ijaarsa dhalootaa babal'isuun daa'immanii fi dargaggoonni leenjii fi shaakala akka argatan ispoortiin kan gabbatan fayyaan isaanii kan eegamee fi dorgommii akkasumas mo'ata akka ta'an hojiiwwan dandeessisan cimsinee itti fufneerra jedhaniiru. Wiirtichis har'aa eegalee dorgommiiwwan idil addunyaa shaakalaa fi leenjii dabalatee guutummaatti tajaajila kennu waan eegaleef itti fayyadamaa eegaa kunuunsaas ergaa isaanii taasisaniiru. ዜጎችን ለመቅረጽ ተግተን እየሰራን ነው። ትውልዱን lammiilee qaruuf cimnee hojjetaa jira. Dhaloota ijaaruufis hojjetaa jira. Dhaloonni amma jiru carraa malee dandeettii hin dhabne jennee yaadna. Kanaaf carraan amma dhufe kun dandeettiin dhalootaa mul'atee maqaa biyyaa waamsisuu danda'a. Kanaaf giddugala leenjii ispoortii kanatti haalaan fayyadamaa dandeettii keessaa mul'ifadhaa. Kunuunsaa eegaa maqaa biyyaa sitti waamsisaa jechuun barbaada.